Ashamaa harka fuunee hordoftootaa fi kabajamtootaaf jaallatamtoota Fu'aad Shoo jalatti argamtan nageenyi kiyya kabajaaf jaalalaa bakka jirtan maratti isin bira haa ga'u jechuun barbaada. Eeyyani anis kaa xiqqoo qorra kana wal qabateetu jiru akka waan akkasiirraa akka nama dhukkubu minaamini kana jaarsome namnis yeroo jaarsome akkanuma dhukkuba waan ta'eef dhukkuba itti barbaada waan ta'eef ijoollee narra laalinaa kanaaf hin bade viidiyoo guyyaatti isiniif gadhiisu malee hin oolu osoo naaf mijaate jechuudha. Haa ta'u malee hunduma keessanuu rabbiin fayyaa haa godhu nooruu anaa dhufu warri haaraa dhuftan maatii jaalalataa maatii Fu'aad Shoo ta'uu yoo feetan haala kanaan subscribe godhadhaatii like illee tuquun dagatina tuqi ammoo tuqi akkasila yoo akkas tuqan malee dhaggeeffachuun bashannannuun maal lamatti tolare eeyyen arrammoo akkuma ajandaa yedduu gidduu kana oofamaa jiru viidiyoon tokkittiitu yookiin sagalee xiqqootu gadi darbatamte yookiin immoo ol darbatamte jechuudha. Egaa akka addunyaatti ilaalcha keessa galee addunyaan illee irratti akka dalagaa jirtu eeruu qabna jechuudha. Egaa anis amma haqimii kootii irratti xiinxalee maayindiidhaan jechuudha. Waa'ee sana adda baafachuudhaaf yaaleen jira jechuudha. Wanti suni isin sana qofa jettu malee viidiyoowwan baay'eetu jiru. Fakkeenyaaf sagaleewwan baay'eetu jiru kan namticha kanaa jechuudha. Garuu kan namticha kanaa rabbiin isaaf hadhiisu hojii isaa jechuudha. Garuu ani warra fakkeenyaaf abbaan fedhellee yeroo baay'ee miidiyaa irratti yeroo dubbadhu isa namni kun sobee nama gaarii of fakkeessu baay'een beekan. Yeroo baay'ee nan qeeqas yoo na hordoftan taate yeroo baay'ee namoota akkanaa kana nan qeeqan. Maaliif? Waan hin beekuufani jechuudha. Waan hin beekuufani. Kanaafu kan rabbiif jecha immoo halkanii guyyaa hirriba dhabee imimmaan buusee boohutu jira jechuudha. Allahu akbar. Argaa jirtu kaleessa jechuudha. Ustaaza kana kun asirratti argitan jechuudha. Wallaahi daawaa godhaa jechuudha kan isaan akkanatti boohan jechuudha. Kan akkana ilmiin keessoo isaa ilmii rabbiin kenneef jechuudha. Kan beektota isaatiif kunoo akkanatti boohee jechuudha. Onnee nama cabse onnee namaa keessa seessisu kan akkanaatu jira. Ustaaza yeroo jennu hunda bakka hin boonu jechuudha. Jarri kuni yeroo jarri yuutiibiidhaaf waan adda addaatiif shaqqalachuudhaaf kan dalaganu baay'eetu jiru nan beeka jechuudha. Isinii tattaraaruun barbaachisu yoo barbaadan isin nan tattaraaraadha keessan taa'u ishee dhiyana silas garaa keessatti waa baadhachuu hin danda'uwan. Itti aansuudhaan kan suudii jirtanus qophaa'a sirriitti isin beekna jechuudha. Kan suudii jirtanus sobdanii nama gaarii of fakkeessitanus jechuudha. Rabbiin ilmii isinii kenne ummata jaahilaaf qoodaa jedheetu kan rabbiin isiniif beekumsa isiniif kenne jechuudha. Beekumsa rabbiitu namaa kenne. Natu kennaaf jedhes rabbiin garuu akka isin akka nabiyyiitti ilaaltanu kanaa mitis jechuudha. Akka rabbiin jedhe nuti aadaadha namaaf nooruu ka'uun malee ustaaza jettanii beekaadha akkanaati aalima jettanii nooruu ka'uu fi nuu haraama jedha. Anaa miti kan jedhu deemaatii ustaaza gurguddaa gaafadhaa jechuudha. Kanaafu jarri kuni boodii gaardiin qaban ustaaza rabbiin jechuudha. Amma fakkeenyaa raayyaa abbaa macaa fudhaa ustaazotuma bebbeekamu kan jijjiiranu jechuudha. Takka namni jedha eeguun jiru. Boodii gaardiin qaban Ahmadiin Jabal boodii gaardii qaba. Yaasin Nuuruu boodii gaardii qaba. Boodii gaardiin jira jechuudha. Rabbiin qofa jechuudha. Natu kennaafi jedhe rabbiin. Natu eeggatas jedhe. Jara kana jechuudha. Garuu warra maqaa ustaazummaatiin bakka bu'uudhaan quloollaa adii fassaruudhaan amantaa muslimaas yaani qaanessaa jiranu kana rabbiin akka itti godhu hin dhabu jechuudha. Akkuma beekamu kunoo kaleessa argaa jirtu. Alii Sufiyaan gaaf tokko keessa kootti waan yaadeen sitti hima jechuudha. Rabbiin na argu jechuudha. Ani jibbaa namaan qabu namatti ni naafu jireenya koo keessatti jechuudha. Alii Sufiyaan kana duruma nan xaraxaran ture yan. Nan xaraxaran ture maaliif hin xaraxaraa jedha. Yeroo baay'ee suuraawwan inni gadhiisu mee al tokko isin agarsiisan. Mee suuraa kana hubadhaati ilaalameme. Suuraan footoo selfii si jedhamu selfii moo maal selfii jettu maqaa si maa inni si suuraa nama bareechitu sun chaappistikii fa'i asitti nama keessu waan nama diimeessitu sun isi akkasiitiin ga'ee gaafa inni suuraa kana gadi gadhiisu shakkii yaada jechuudha. Maaliif kun
aalima tokkorraa yookaan sheeka tokkorraa wanta akkanaa mul'achuun gaarii miti jechuudha. Hillaa ofaaf shaffanuu qaba jechuudha. Alii Sufiyaanii fakkeenyaaf bareeduma qaba. Bifani qaballee bareedaadha yaani bareeduma rabbiin kenneeraaf. Eeyyen yeroo akkana dubbatu of eeggataa akka namni yookiin shamarran akka namni qalbii ittiin cabne yookaan immoo qalbii yaani jaalala keessa waan akkasii keessa hin galle of eegaa ta'a jechuudha. Muslimaaf kan eeyyamamu waan babal'aa waan namni irraa nama goon haala ittiin nama hatuu hin dandeenyedhaan iyyuu rabbiif jecha miidiyaa irrattis ta'ee lafarrattis ta'ee dalagaa jechuudha. Kanaafu Alii Sufiyaan kana gaafasiin shakkiyanii jechuudha. Inni maa inni ijoollee jaranaa qeerroon dhiisee yeroo isa kanaa kana suuraa isa kanaatiin kan waan jedhu duraan jechuudha yaaduun kun wallaahi dhugaan isni itti himaa jira jechuudha. Waan sammuun koo yaade jechuudha. Garuu ooleen bullee kun nama argine jechuudha. Wantichi dhugaadha wallaahi. Waa tokko waan kan nu qabnu yaa jiran rabbiin biratti akkuma kana kaaddu moo rabbi beekaadha yaani sati kaaddu sati fakkeessitu kana yaani hin beeka rabbiin jechuudha. Waaqni si uume waan ta'eef jechuudha. Kanaafu kuni addunyaa irratti namni akkanaa tokko yeroo akkana ta'u fakkeenyaaf Alii Sufiyaan muslima mara bakka bu'aa jechuudha. Yeroo baay'ee argaa jirtu jechuudha yaani miidiyaa irrattis ni hordoftu miti hundi keessa maashaallah ooltu natti fakkaata an guyyaa tokko dhaqee waan akkasii jala galeesse waa dubbadheen beeku. Maaliif annan beeka warra fakkeessanii YouTube shakkalatan sirriitti tan beekan. Wallaahi laazim ilmi rabbiin kenneefiin kan dalagatanu baay'een beekan. Beekumsa rabbiin kenneef kana kan birriitti jijjiiratan YouTube ittiin dalagantu jiru jechuudha. Allahu akbar kun jaarraa isa dhumaati waan ta'eef rabbiin najaanuu haa baasuun jedha angara kootti. Alii Sufiyaan fakkeenyaaf yeroo baay'ee jechuudha viidiyoo amma sagalee isaa kana qofa dhageessan miti isin waa baay'eetu jira wallaahi laazim. Waa baay'ee kan kana caalutu jira jechuudha. Allahu akbar kun garuu gadi hin bahin jedhameetu bakka jedhamu wal dhawwamee jira jechuudha. Maaliif gadi ba'a jechuudha yaani erga dogoggore ilmi namaan dogoggora. Allahu akbar namni garuu waa hunda beeku akkana dogoggoruutu baay'ee nama baay'ee dogoggorsa wanta akkanaa kun jechuudha. Amma namni baay'ee maal jedha maa inni nuun godhaaroo maa isaan nuun godhaa jiru jedha laa amma ijoollee yeroo shamaraadha wal nan beekaan yaani kana jechuudha. Anis maal dinqiidha jedha maaliif hayyuurraa nama beekaarraa baranna nuti jaahiloonni jechuudha. Kanaafu waan gaarii nu barsiisuudha malee rabbiif jecha dalaguudha malee duniyaaf jecha yuutuubiif jecha fakkeessuuf jecha warra miidiyaa kanarraa fakkeessan hunda jiraan beekaan warra siyaasaas ta'ee warra paastariis ta'ee warra sheeka bakka bu'ee dalagus ta'ee hunda jiraan an beekaa otoo isaatiluuti sirriitti an beekaa. Garuu maali warsa taraadhe rabbiin kanaafuu dhiisuun gaariidha yeetan malee paastaroonnis ni jiru akkuma sana amantaa adda addaa keessa ni jiru barkan dalagatan jechuudha. Beekumsa rabbi kenne waaqni kenneef itti fayyadamuutu jiru jechuudha. Amma fakkeenyaa iyyuu cufaa bakka hin bu'u pheenxee bakka hin bu'u kan inni barsiisu waa bira kan jirri kan amantaan jira kan barsiisu waa bira inni ispoortii barsiisa. Kan akkanaa jira jechuudha kan ittiin nagadatu. Kanaafu wanta akkanaa amantaa hunda xiqqeessa waan ta'eef amantaa namaa tuqa xiqqeessa waan ta'eef kana dhaamsi ani qabuu fi warra beektota warra sobdanii jechuudha. Warra rabbiin beekumsa isinii kennaan ilmi isinii kennaan dalagataa jirtanuu fi ilmi rabbiin isin kenne duniyaan gabaabduudha yaani duniyaan guyyaa tokko hirqifattee duutuudha addunyaan kun jechuudha sobduudha yaa jiran nuti isa jaahila waa tokko hin beekne duriyyoota wayya jechuudha nuti irra rabbiin sodaata jechuudha wallaahi waan ajaa'ibaati jechuudha nuti garaa jabina kanaan qabnu yaani waan rabbii yaani kana beekaa tokko deemnee ibiddatti quban keenya osoo beeknu jechuudha. Yeroo baay'ee namni isin ijoollee shamarran kunis waan akkanaa kana itti amantu natti fakkaata yaani hin amantu amma waa'ee inni ka'ee kun wallaadii fassareef yaani. Ta'u kun yaa ta'u anaaf dhiisaa isinuma fa'aafuuni nattaafu kan shan ta'ee dhufu jedhee aceen eejjeen hundi keessan hudu laayikii godhaa jechuudha. Mee warra kanaa of keessaa xaraguudhaaf nuti hin dadhabne jechuudha. Hin dadhabne. Warri immoo maaliif xiqqeessitu maaliif akkana jettu maal dhugaadha maaliif mormitu yaani. Dhugaadha bara. Kan sana caalutu jiraan kan sana caalu argee jira jechuudha sagalee isin amma dhaartan kana dinqii miti yaani sana caalu isin dhageessuu hin danda'a yaani. Garuu ani carraan nama akkana maal akka ta'e hin beeku rabbiin biratti kan nama biraallee rakkoon qabu namni hooy jedheetuma dhiisa waan ta'eef jechuudha. Haa ta'u malee mucaan kaleessaa asliin fidee jechuudha achirratti dubbachiisaa turessi dhageessaniittu irraa jechuudha. Baay'een keessan mormaa turtanii waan ta'eef jechuudha. Garuu intalattiinis gocha kana gochuudhaaf
baay'ee waan lamaanuyyuu salphina jechuudha. Garuu nama akkanaatiinis dhaqanii dogoggorsuun mumkin dhiirri dogoggoruu ni danda'a. Dhiirri ilmi dhiiraa dogoggoruu ni danda'a. Garuu dubartii sanatuyyuu akka itti isiin qabdu fuula isheerraani jechuudha kan dhiirri dogoggoru jechuudha. Haa ta'u malee mucattiin kun shayxaana taate jechuudha. Nama kanallee dogoggorsiteetti. Haa ta'u malee Alii Sufyaan garuu ishee qofa otoo hin taane shamarran baay'ee hiriyoota isiillee akkasitti jana akka turedha jedhanii kan ragaarraa dhaggeeffanne jechuudha. Haa ta'u malee rabbiin isaa fadhiisu amma waa tokkollee waan jennu hin qabnu. Dhiirri hinuma kaafata birqa አይደለም. Ilmi dhiiraa moo hinuma kaafata yaani ምንድነው ተፈጥሮodha maayin bineensillee ni kaafata bar. Bineensi sareen buchii maal adurreen kullu uumama rabbiin uumeedha jechuudha kaafannaan birqa አይደለም. Anumtu obboraa hin marfuu akkun hin kaafatu seetan muusin akkam. Kanaafuu eenyuun ni kaafata jechuudha. Ni kaafata garuu haala akkanaa gadhee akkanaa kan argamu Oromootuma keessatti bakka nuti Oromoo keessatti. Wanta kanaa kun wanta kanaa nam jibbisiisu kun nu keessatti argamu jechuudha. Amma fakkeenyaaf shamarraa kana saaxiluu wallaalleetu nuti. Shamarraa baay'ee beeknamu. Waa baay'ee argina nuti illee warri miidiyaa kanarraa iyyinu kun yaani waa nutti argama yaani akka nuti gabaarra oolchinuuf. Garuu waa baay'ee satarra nuti. Dubartiin obboleettiidha haadha. Isiidhumatu bor deessee ilma abbaa ilmaa haadha namaa kan taatu isiidhuma jechuudha. Kanaafuu akkuma ergamaa keenyuun jedhan sallallahu alaihi wasallam amaanaa dubartii jedha du'anii gaafa du'an jechuudha. Kanaafuu yaani nuti irra yaada jechuudha. Nuti isa durii jaahila kanatu waa tokko jaada jechuudha. Amma namni durii jana si amta durii jedhan jettumti ana wayya jechuudha. Isa aali marsa beeku kanarra jechuudha. Haganallee caalchifnee yaaduu dandeenya jechuudha nuti ijoolleen kun yaani. Haa ta'u malee gosa guddaa akka isiniif ta'e abdii guddaan qaba. Gara fuulduraattis wanta akkanaa kun yaafamee nu keessaa dhumuu qaba wanta akkanaa bahee kana caalaa isinitti hin baay'isu share like gochuudhaan subscribe gochuudhaan maatii Nahimar Fuwartaa halkan gaarii.